Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Ako English with Aramik. I'm Ako from School of American English. This is our YouTube channel that we're gonna upload our video that will be crucial for you to learn English language by simple ways within a fun Oromo from Ako. Kabimtoota daawwattoota channel Ako English with Aramik. Beegara channel keenya nagaan dhuftan isin jecha guyyaadha barumsa torban dabre jalqabni kan itti fuftanaa jechuudha. Kanaaf namoonni channel keenyaaf haarawaa taatan channel keenya yeroo hunda dursa kan isin gaafannu subscribe gochaa namoonni channel keenyaaf ammoo maamila taatan barumsa keenya akka daawwatan akkasumas immoo ammas akka daawwatan kabajaan isin gaafannu jechuudha. Maamiltoota keenya nu bira dhaabadhaa nu jajjabeessaa jechuudha. Kallattimaan barumsa keenya torban dabre bakka itti dhaabne kan itti fuftaa jechuudha. Hadhas waa'ee adda baankii yookaan immoo haasawa baankii keessaa kan jedhu laalle jechuudha. Barumsa keenya kanadhaa waa'ee information about what foreign exchange rate jechuudha. Hadda waa'ee sharafa biyya alaa yookaan immoo odeeffannoo sharafa biyya alaa haala kamiin Ingiliffaan kan gaafannu kan jedhu ilaalla jechuudha. Hanga xumuratti nu wajjin turan affeerraa kenna jechuudha. Okay. Mature isaa akkuma isin hime information about foreign exchange rate. Odeeffannoowwan sharafa qarshii biyya alaa yeroo jijjiirachuu barbaadan akkasumas immoo yeroo sharafachuu barbaadan akkam akka jedhanii gaafata walumaa ilaalla jechuudha. Here is tokkoffaa how many pounds to the dollar. How many pounds to the dollar jechuudha. Hiikan isaa how many pounds to the dollar jechuun doolarii tokko paawundii meeqa jechuudha. How many pounds to the dollar. Doolarii tokko paawundii meeqa jechuudha. Akkasumas how many birr to the dollar. How many birr to the dollar. Doolarii tokko qarshii yookaan immoo birrii meeqa jechuudha. How many birr to the dollar jechuun doolarii tokko qarshii yookaan immoo birrii meeqa jechuudha. Kan biraa immoo I would like to buy some foreign currency. I would like to buy some foreign currency jechuun sharafa yookaan immoo birrii biyya alaa bitachuu barbaada jechuudha. I would like to buy some foreign currency jechuun sharafa yookaan immoo qarshii biyya alaa bitachuu barbaada jechuu barbaada afaan Ingiliffaatiin I would like to buy some foreign currency jettee ibsuu ni dandeetta jechuudha. Karaa biraatiin I would like to change some foreign currency. I would like to change some foreign currency. Qarshii yookaan immoo sharafa biyya alaa jijjiirachuu barbaada jechuudha. I would like to change some foreign currency. Sharafa biyya alaa baankii biyya Itoophiyaa keessa jiru yookaan immoo biyya alaa jedhee sharafa biyya alaa jijjiirachuu barbaada yoo ka'echuu barbaada yoo taate you can say I would like to change some foreign currency jettee afaan Ingiliffaatiin dubbachuu ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo we don't handle foreign exchange here. We don't handle foreign exchange here. Fakkeenyaaf baankiin atitti jijjiirachuu barbaadu yookaan immoo gaafatti sun sharafa yookaan hin qabne yookaan immoo baankii sanitti kan sharafni hin jijjiiramne yoo ta'u taate deebiin isaan sii kennan we don't handle foreign exchange here or in this bank jechuudha. Baankii kanatti sharafni biyya alaa hin jijjiiramu jechuudha. We don't handle foreign exchange here jechuudha. Kan biraa immoo faallaa san immoo gaafii akkaataa gaafatan do you handle foreign exchange here? Do you handle foreign exchange here? Sharafni biyya alaa baankii kanatti ni jijjiirama jechuudha. Do you handle foreign exchange here? Baankii kanatti sharafni qarshii biyya alaa ni jijjiirama jettee fakkeenyaaf qarshii dalaara tokko fuutee baankii naannoo keetti yoo dhaqxu taate do you handle foreign exchange here jettee gaafata jechuudha. Sharafni biyya alaa yookaan immoo sharafni baankii kanatti ni jijjiirama jechuudha. Alright, kabira immoo what's the current exchange rate? What is the current exchange rate? Sharafni hadda meeqan oole jechuudha yookaan immoo sharafni hadda meeqan jira jechuudha. What is the current exchange rate? Sharafni biyya alaa hadda meeqan oole yookaan immoo meeqa jechuudha. Okay, kan biraa immoo what is the interest rate? Dhalli isaa meeqa? What is the interest rate? Dhalli meeqa jechuudha. What is the interest rate? Dhalli meeqa jechuudha. Dhala yoo gaafachuu barbaadde haala kanaan gaafachuu jechuudha. What is the interest rate jettee gaafachuu dandeetta jechuudha. Kanumaa immoo the exchange rate is going up. The exchange rate is what? The exchange rate is going up. Sharafni qarshii biyya alaa dabalaa jira. Sharafni qarshii biyya alaa dabalaa jirattee haala kanaan gaafachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf akkaataa waa'ee jijjiiraa qarshii biyya alaa gaafachuu barbaadde haalawwan kanneen gaafachuun ni danda'ama jechuudha.
Okay, ka ittaan ammoo waa'ee ATM akkasumas immoo waa'ee jijjiirraa qarshii sharafa akkaataatti gaafatan ilaalachuudha. Okay, stay within us. Kan dhumaa kan shanaffaa waa'ee baankii irraa kan ilaalachuudha. Here is requesting change from a teller or from cashier. Kan dhumaa kan ilaallu gaafiiwwan general question jechuudha. Baankii ta'an yookaan immoo wantoota maashinaa wal qabatee kan kaanii fi baankii keessatti kan raawwatamu kan ilaallu jechuudha. Kana booda jechuudha diyaaloogii deemna jechuudha. Mee isa dhumaa maal jedha? Kan amma jalqabatti ilaallu waa'ee akkaataa itti jijjiirraa maallaqaa yookaan immoo sharafa itti gaafatan jechuudha. Here is I need some change. I need some change. Baankii dhaqxee sharafa yoo barbaadde sharafa muraasa barbaadde jechuu barbaadde you can say I need some change. I need some change. Sharafa muraasa barbaadde yookaan immoo I need some change please jechuu dandeetta jechuudha. Or can I get a change yookaan immoo sharafa argachuu danda'a jechuudha. Gaafata dandeettu. Kan biraa immoo give me some change. Give me some change. Qarshii dhibbatti kennitee dhibbaamatti kennitee doolaara tokkotti kennitee please give me some change jettee sharafa naa kennii jettee gaafachuu hin dandeetta jechuudha. Not only bank actually bank qofa osoo hin ta'in suuqota illee yookaan immoo shooppii garaagaraa deemtee give me some jechuun dandeetta jechuudha. Kun bank qofa irratti focus hin ta'u jechuudha. Kan biraa immoo I wanna break 100. I wanna break what? 100. Sharafa qarshii dhibbaa barbaada jechuudha. I wanna break 100. Sharafa qarshii dhibbaa barbaada jechuudha. Karaa biraatiin immoo sure how do you wanna eat? How do you wanna eat or how do you want it? Jechuun hagam barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf I wanna to break 100 yoo sin jedhee sharafa qarshii dhibbaa barbaada yoo sin jedhee akkana deessi deebisan jedhu. Sure hin danda'ama. How do you want it or how do you wanna eat? Jechuun meeqa barbaada jechuudha. Kudhan immoo shan immoo 50 immoo dhibba jechuudha. Maana so sure how do you want it? How do you want it? Jechuun hagam barbaada jechuudha. Meeqa barbaada jechuudha. Alright. You can get exchange on that counter or counter number 5 or number 4 or number 1 jechuun danda'ama jechuudha. Kun immoo you can get exchange sharafa ni argatta on that counter. Counter jechuun iddoo keessa taa'an kan boxii xiqqoo jechuudha. Tokkoon counter jedhama jechuudha. You can get maybe counter number 5, counter number 4, 6 jedhamee akkaataa lakkoofsaatiin himamuu danda'a jechuudha. So you can get exchange sharafa ni argatta on that counter number 5 or on that counter number 3 or 2 jedhamee karaa kanaan isaan si ibsu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo wantoota baankii keessatti nu jalaa hafan keessaa kan dhumaa kalaalu immoo wantoota garaagaraa asitti barreessee jira jechuudha. Isa dhumaa jechuudha. Inni dursaa endorse this please or initial this please jechuudha. Afaan warra baankii keessatti himni yookaan immoo jechi endorse jedhu sign godhe jechuudha. Sign godhe jechuudha. Please endorse at the back of the check yookaan immoo at the back of your piece of paper jechuudha. Kanaaf endorse jechuun sign yookaan immoo farram yookaan immoo mallatteessi akka jedhamu jechuudha. Endorse this please mallatteessi jechuudha. Yookaan immoo initial this please mallatteessi jechuudha. Lameen keessaa tokko jechuudha. Kan biraa immoo where is the automatic teller machine or ATM? Where is the automatic teller machine? ATM yookaan immoo maashinni ATM qarshii keessaa fudhatan eessa jira jechuudha. Where is the automatic teller machine or ATM? ATM eessa jira jechuudha. Karaa biraatiin immoo the ATM kept my card or ate my card. Yeroo baay'ee wanta kana namoota baay'ee irratti ni uumama. Fakkeenyaaf ATM kee keessa keettee yoo sirraa hambifate yookaan immoo yoo sirraa fudhate the ATM kept my card jechuudha. ATM kaardii kiinarraa hambifate jechuudha. Sababa qarshii kee ga'uu dhabaateef yookaan immoo sababa garaagaraatiif ATM maashinni ni hambifate jechuudha. Yookaan immoo of keessatti ni hambisaa yeroo sana maal jechuun jecha the ATM kept my card or afaan informal ta'een immoo karaa haasaa qajeelan ta'an immoo the ATM ate my card. ATM Kamin machine ATM card kiyya nyaatete ibsu dandeetta jechuudha. Karaa biraatiin immoo the ATM won't give me my card or my card back. The ATM won't give me my card back. ATM machine card kiyya naan deebifne jechuudha. The ATM won't give me my card back. Machine ATM kan card kiyya fudhate naa hin deebifne ta'e karaa kanaan gaafachuu hin danda'ama jechuudha. Karaa biraatiin immoo inni dhumaa jechuudha. You should show your ID card and verify your signature if you have in your passbook. Yeroo baay'ee namoonni
paaspoortii yookaan paasbuukii yookaan immoo akkaawuntii malee mana baankii yoo dhaqanii mallaqa gaafatan yeroo baay'ee yoo agartanii jiraattan waraqaa duubarraan yookaan immoo ID keessan isin gaafachuu danda'a yookaan immoo eenyummaa keessan isin gaafachuu danda'an akkasumas immoo paasbuukii malee fudhadheedhiiti mallattees yeroo baay'ee kasin jedhan ni argama jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii nama baay'ee ni qunnamti. So you should show your ID card eenyummaa kee agarsiisiti and verify mirkaneessachuudha your signature if you have in your passbook. Paasbuukii yookaan immoo buukii malee baankii yoo deemtaat haala kanaan si'achuu jechuudha. Paasbuukii hin qabaanne eenyummaa kee fidiiti duubarratti mallatteessi yookaan immoo mallattoo godhiiti maqaa kee barreessiti mallattoo kee paasbuukii malee fudhadheedhiiti mallatteessi jedhanii haala kanaan si himuu danda'a jechuudha. So you should show your ID card and verify jechuun mirkaneessa jechuudha. Verify your signature if you haven't your passbook jennee karaa kanaan namoonni baankii jiran nu ibsuu ni danda'an jechuudha. Walumaa galatti waa'ee baankii lakkoofsa tokkorraa 2, 3, 4, 5 kan dhumaa akka ta'e haadha jechuudha. Yeroo ta'an immoo diyaaloogii yookaan immoo konverzeeshinii namoonni baankii dalaganii fi kaastaamarii fi kaashirii yookaan immoo baank teelariin akkaataa itti waliin haasa'an kan laallu ta'a jechuudha. Ammaaf barumsi keenya kanadhaa asuma xumurama. Namoonni chaanaalii keenya ilaalaa jirtan dhugaa baay'ee isin galateeffannaa. Chaanaalii keenya akka daawwataa jirtan isin argaa jirra. Akkasumas immoo nu bira dhaabadhaa nu jajjabeessaa nu guddisaa isin jenna jechuudha. Barumsa barbaadan amma booda torbaanitti guyyaa 2 guyyaa jimaataa fi guyyaa kibxataa yeroo hunda viidiyoo gadhiifnee fedhii yookaan immoo abdii qabna jechuudha. Abdiin keenya immoo isin jechuudha. Nu bira dhaabadhaa nu jajjabeessaa isin barbaada. Tumurratti barumsa keenya kanadhaa waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa isinitti fedha. Just have a nice time. See you next time with another topic. Bye.